Baga yaadannoo dhalachuu fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos nagaan geessanii kabajamtoota daawwattoota keenya bakkeewwan garaagaraa ta'uun televezyiinii mo'aa kan daawwattan nagaan keenya kabajaa sinaa qaqqabu jecha egaa har'a guyyaa yaadannoo dhalachuu fayyisaa keenya sababeeffachuudhaan dhangaaleen keenya dabaree qaqqabatanii simbira ga'uu irratti kan argamanii kanatti aansuudhaan immoo keessummaa qabna. Keessummaan keenya har'a hayyuu Dr. Gammachuu Magarsaa waliin turra. Egaa isaan waliin mata-dureewwan adda addaa kaasuudhaan irratti mari'achaa yeroo gaarii si wajjin qabaannaa hanga xumuraatti nu faana taa'isaniin jecha haala kanaan ammoo kan namii dheesse Joob Diizaayiniidha. Bakki argamaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuu Maaramii Gamoo Fiqiroo fuuldura biratti bareedaa deemaa isiniin jennaa. Egaa firri ollaan bakka walitti qabamtanii TV mo'aa daawwachuutti jirtan maratti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nu faana ta'an afeerraa keenyadha. Turtii gaarii. Egaa akkuma jalqaba irratti kaasuuf ayyaalee hayyuun keenya har'a ammoo wajjiniin turtii qabaannaa. Egaa waa'ee seenaa dhimma seenaatiin kan wal qabatu waa hedduu kaafnee irratti mari'achaa isaan waliin turtii qabaannaa. Hanga xumuraatti nu faana turaatii irraa baradhaa isiniin jennaa. Akkasiin baay'ee irraa barattan abdii guddaa qabnaa. Turtiin keessan hanga xumuraatti nu faana ta'u. Dooktar baga nagaan dhuftan. Dankii. Galatooma ulfaadhaa. Egaa na kabajuudhaan asitti waan argamtanii fi galanni koo guddaadha. Galatooma baay'een isiniin jedha. Jiraadhu atis guddadhu. Amiin. Ulfaadhaa. Egaa Dr. Gammachuu namni wallaalee hin jiru jedhee yaada. Namni hundumtuus hin beekaa, isin jaallata. Mee daawwattootaan wal barree haa jalqabnu. Maal jennee wal barree gana beekanii. Gana beekanii gaan isin hin argu. Isin na argitu ani Gammachuu Magarsaan jedhama. Dhaloonni koo Wallagga keessaa Daarii Sudaanii Dambidolloo jedhama. Durii Dambidolloon jedhamu Dambii Dalloo jedhama. Booddee Amaarinyaa taasisuudha jedhanii Dolloo jedhama malee Dolloo miti Dalloodha. Dambii Dalloo. Dalloon immoo achi duwwaa miti kan jiru. Baalee keessa jira, Dalloo Mannaa, Eel Dalloo jira. Dambii Dolloon jedhamu Dambii Dalloo. Dambii Dalloo jechaan immoo lafa gadaati. Lafa gumiin qubatuudha. Achitti hin dhaladhe jechuufi Dambii Dalloo sanatti hin dhaladhe. Egaa qe'ee warra keenya Gaara Maawoo jedhama. Innaa amma Gaara Maawoo hoggaa jedhani namni baay'een akka warra Maawoo jedhamu kana. Qomoo akkasiitu jira. Qomoon jira. Garuu har'aa ani amma karaa kookootii Maawoodha. Qomoo keessan keessa Maawoon jira jechuudha? Jira eeyyee. Amma Oromoon inni amma Oromoo maaloo jedhanii waan godhan kuni kaalchariidha. Kaalcharii jechaan aadaadha malee, seenaadha malee, afaani malee dhiiga miti. Kanaaf iyyuu eessumayyuu yoo dhattee Oromoon yoo dhiigaan adeemna jenne namni itti waliin makin hin jiru. Maaliifi nuyi duriin keenya dhaloota Kuush jedhamu irraa dhufne. Afaan keenyas afaan Kuush jedhamu kanarraa dhufe. Amma warri Beegga Midir jedhu miti dur Beejjaa Midir jedhama. Akka histiriin kun baduu fi poolisiin Itoophiyaa maqaa jijjiiruudha. Na Beejjaanis Kuushii Agaawus jira. Amma Agaawuf Beejjaa dhiigaan gargar baasuu hin dandeessu. Garuu akka afaaniitti walirraa fagaataa deema afaanni. Oromoonis Kuushii akka afaaniitti afaan Agaawurraa fagaataa jira. Afaan Beejjaarraas fagaataa jira. Afaaris Kuushii. Na Somaalee nama jettu kun Kuushii. Na walirraa afaanichatu walirraa fagaataa deeme malee hiddi isaa tokko. Gara booddeetti yoo deebinee histirii isaa qoranne hiddi uummata gaafa Afrikaa jedhan kana keessa jiru uummatuma tokko.
kanaan dhiigaan lakkaa'uun waan hin qabu hiikaan qabu. Aadaa isaatiif seenaa isaati kan adda addaa baasu maaliif egaa adda adda baane social experience waan jedhantu jira. Jiruu jireenya Oromoon jedhu kana. Jiruu jireenyi keenyas akkuma sana akkuma afaan keenyaa kana walirraa faffagaataa deemeera. Warra lafa qotu jira, warra horii horsiisu jira, warri horii horsiisu, warra gaala horsiisu jira, warra saawwa horsiisu jira, warra re'ee horsiisu jira. Na Oromoon jedheera amma dur maal jedhu gaallolee gabra ta'e, re'ee rendiila ta'e, deemee safara ta'e, waa hadhaa waata ta'e, walgataa nyaapha ta'ee jedhu. Gaalaan oolee jechaadha. Amma gaallolee jedhan gaalaan oolee gabra ta'ee jechuudha. Namni jiruusaa fakkaata. Jireenyi isaa jiruusaa fakkaata. No? Jiruuf jireenyatu walirraa faffageessaa jira malee horteedhuma kuushii gara booddeetti waggaa deebinee siin jechuufi egaa isa kan kootii dhiisee ni fagaadhe ani gaara maawattiin dhaladhee awraajjaan keenya Qellem jedhama. Magaalaan nuyi qabnu Dambii Dalloo jedhama. Achumattiin dhaladhee jechaadha. Achittiin guddanne achittiin dhaladhe. Ulfaadhaa Dooktar. Maa'oo warri isin jettan kun amma naannoo Beegiitti akka qorannoon afaanotaa mul'isutti naannoo Beegiitti kan isaan baay'inaan argaman Dooktar. Gama sanaan dhimma sanaan waa'ee maa'otaa kana waan beektan waa'ee isaanii waan qorattan fa'aa qabdu isin? Qoradheera. Akkuma Oromooti kaa. Amma maa'oo jechaan kun in fact gosa guddaa miti. Asoosaan gosi guddaan beejjaadhuma. Beejjaadha. Amma saasii. Saasii jedhu dur maqaasaa. Saasii jechaa warqee jechaadha. Na akka gadaatti amma isa isaan booddee warri nu gabroonfate kuni Qellem Awraajjaa jedhan kuni akka gadaatti yoo laalle ja'aan sayyootii fi torban anfilloo jedhama. Torban anfilloo jennu kun egaa maa'oon keessa jira, busaaseen keessa jira, Oromoon keessa jira, gosi biraas kan nu hin beekne keessa jira. Kanaaf iyyuu akkuma sila sitti Oromoon aadaadhaa, gadaadhaa, afaanii, seenaadhaa akka kanaan tokko malee yoo aniifatiyyuu tokko miti gaayonnaa dhiiga lakkoofneen. Fuuluma nama keenyaa yoo laalte adda addaa. Namni inni nama gurraacha jira, nama immoo caalaa diddiimatootu jira. Inni akkuma waa walitti makamu ittiin argameenitu namni bifisaa jijjiirama malee dhala namaa kan tokko taasisu jiruu jireenya isaati. Afaan isaas jiruu jireenya isaa kanarraatu dhalata. Dhalatee afaan ta'a. Sanaan tokko ta'a. Sanaanitu bulchiisa horata. Gadaa, aadaa, tarrabbaa dhukkisuu, dhawaa dhibaayyuu, soqaa safaqa. Kana wanni inni walitti qabu kana kan Oromoo isa taasisu. Egaa mana ofii isaatti namni tokko ayyaana qabaa, warri tokko ayyaana qabaa, gosi tokko ayyaana qabaa, uummanni tokko ayyaana qabaa. Ayyaanni kun egaa hierarkii ofii qabaa siin jechuuf. Ulfaadhaa. Dooktar egaa akkuma jalqaba irratti ijoollummaa keessan nuu kaaftanii mee ittuma fufuudhaan immoo turtii keessan dhaabbilee barnoota olaanoo fi akkasumallee yeroo gara addunyaa hojiitti dhuftan immoo maal yaadattu? Eessa hojjettanii addunyaa hojii keessatti immoo maal yaadattu Dooktar? Akkami kun egaa waggaan isaa dheeraadha. Barumsa
Abbaan keenya Adventistii warra sabaattanyaa kan immoo maal jedhan kan eeyyeen abbaa keenya kan dura amantii sana Awraajaa Qellem fide እና ወሬ ኦርቶዶክሲ የተውሶ ሃይማኖት ኤርጊሳ ፊዴ ጀደኒ ወጋሸን ከሰሰኒ ወጋሸን እትፈረደሜ እናን ወሪ መነ ተማሪ መንግስቲ ስመነ ተማሪ ኑ አርየን ወሪ መካነ ኢየሱሲስ ኑ ፉዳችሁ ዲደን ፋሚሊ ዱመ ኬኛ ሰበብ አባ ኬሰኒቲፍ ጀቹዳ እና ከናፊቱ ወሬ አድቬንቲስቲ ግንቢቲ ኑ ፉዳታን ኑ ነመሸን አኒ ወጋ ሰገሊትን ግንቢ ደቄ እና ሀመ ክፍሊ ሰገሊት ግንቢትን በረዴ ጀቻለ ወጋ ሰገሊን ታኤ ግንቢ ቦዴሞ isa kan isaanii sunis baay'ee naan taane warra faranjii kana wanni isaan odeessanii fi akka isaan itti yaadan kuni isaanii amantiin waaqi Oromoo waaqa seexanaati jedhanii barsiisu. Na ani sanan fudhanne maaliif ijoollummaadhuma kootiin akaakayyuun koo abbaa bokkuuti. Inni waa'ee waaqaas waa'ee waataas waa hundaayyuu natti meera. Na faranjiin hin finne waaqi duruma jiraas. Na sanarrattis baay'ee waliin galle xinnoo ishee ga'an immoo amalli koos dhedheekkamaadha. Mana barumsaatiin na ari'an. Dheekkamtanii naannoo? Dheekkamuu miti gaa ittuma waan isaan jedhan kanatti walii galuu dide. Barumsa numan danda'a, numan jaalladhasi, garuu isa isaan jedhan akka isaan jedhan sanatti fudhachuu hin dandeenya. Maaliif yaani isa kan Oromoo kana na keessa jira. Isa sana immoo of keessaa isaan isa si keessaa akka laaphisiidhaan qalamii balleessan kana si keessaa balleessuudha. Kaayyoo dhumtii amantii booddee dhufee waaqi Oromoo miti waaqa jedhu kuni laaphisiidha. Akkuma Oromummaa si keessaa haquudhaaf. Naan isa fudhachuus hin dandeenye narratti baranii nan feene achi na ari'anii achi immoo Finfinneen dhufe gaa. Finfinnee gara waggaa yeroo Finfinnee dhufe waggaa 16 ta'a. 17. Ijoollee taatanii jechuudha. Yeroo Finfinnee dhufe amma magaalaa isi warri dhiyoo kana dhalattan katamaan kun akkana isinitti fakkaata miti. 4 kiiloon caakkaadha. Dhummuugaatu irratti margee lagi qabbannaatii fi laga isheen asaantu kun gidduun karaan iyyuu hin jiru. Namni iyyuu godoo irratti hin ijaarranne jechuudha. Jira, godoon jijjira, qorqorroo siila'ee waanuma katamaa gubatee fakkaata iyyuu malee. Amma kan isaan katamaa kana akka waan inni waggaa 100 dura as jiru fakkeessuu barbaadu. Hin jiru waan akkana. Yeroon dhufe iyyuu makiinaa nuufuu darbitee argita karaa irratti. Harreedha oofa namni. Na kaleessaa siin jechuufi. Biyyi kun baay'ee ijoolleedha, dhalattuudha. Garuu waggaa 3,000 jedhanii nama sobuu barbaadu. Waggaa 3,000 gaarri faanas ture. Garuu namni isaa jijjiirameera. Sobumaan akka waan nuyi duriyyuu beekuma qabnaa nuyi duriyyuu akkana turre inni fakkeessan kuni sobuma. Akkuma Keeniyaa fa'aa akkuma Sudaanii fa'aa biyyi kunis kaleessuma faranjii dhufee akka ofii barbaadutti olii gadi nu laaqee warri Arabaas dhufaniiru. Garbana gaduu dhufan.
Oromoo meeqatu garbummaatti gurgurame. Namni keenya immoo kan garba nagadu kan dhufee garba bitu immoo Araba. Arabatu seenaa keessan tsaabee Araffaa Qiifaa namicha jedhamu tokkotu seenaa akka seenaa tsaafuu dhufe eessatti beeka seenaa garba nagaduudha dhufan. Inni kaan immoo Ahmad Giraanyi wajjin dhufanii maaloodha waan akkanaa jedhu. So biyyi kuni dhugaadhaan hin qoratamne. Amma namni inni kun Amaara fi hin jedhee, inni kun Oromoo fi hin jedhee, inni kun Guraagee fi hin jedhee, inni kun Walaayittaa, Kambaataa, Haadiyyaa yoo gara booddeetti deebite hundeen isaa tokkuma. Nama uummatuma gurraacha. Amantii sabbakaniiti amma warri Islaama ta'e warra Araba himatutu jira. Nuyi Qureeshii, nuyi Bani Haashimii jedhee warra himatutu jira. Biyyuma kana keessa. Qureesh Bani Haashim kan jedhamu kuni balbala Mahammad namichi nabiyyicha jedhan. Qureesh immoo gosa isaati. Isa himataa jiru. Warri kaan immoo Nugus Salamooniif Nigisa Saabaa himatu. Isa dhugaa sana namni himu hin jiru maaliif inni dhugaa sun badeera. Sibkatii amantiitiin balleessan. Sobaanitu isa sana soba itti haguuganii waan achi jala jiru namni hin beeku. Amantii balleesse jettuu seenaa. Absolutely. Irra caalaatti amantii balleesse moo siyaasa balleesse Dr. Sanuma bara amantiin siyaasa. Amantiin siyaasa amma yeroo baay'ee siyaasi isa aadaadhuma bara. Fayyisaan of dhaalateera ifa guddaasaa arganneera. Fayyisaan of dhaalateera. Amma irreechi amantiidha moo mani aadaadha jedhaniitu kanammoo ka warri xeebduu kuni warruma amantii beenna jedhuudha. Aadaa jechuun maal jechuu hin beeku warri kun. Culture jechaanii aadaan afaan Oromoo waan ta'eef warri kaan beekuu hin danda'u jedheen. Culture hoggaa jettu it's a universe. Waa dhalli namaa wanni inni horate hundumtuyyuu kaalcharii kana keessa jira. Amantiinis waanuma namni horatudha. Innaa amantiinis kaalchariidhuma kana keessa jira. Innaa malee amantiin kophaatti aadaan kophaatti wanni jedhamu hin jiru. Waluma keessa jira jechuudha. Amantiitu kaalcharii keessa jira. Yoo kaalchariin sun hin jiru ta'e amantiin hin jiru. Kanaaf iyyuu isaan garuu akkanatti amantii kaalcharii inni fi amantiin adda addaa. Na hin qabu Oromoon amantii hin qabu jechuudhumaaf rakkatu bara. Qaba Oromoon warra kiristaana fide miti waaqa. Waaqayyo duruu jira. Akka waaqayyo waaqaaf lafa uume Oromoon duruma beeka. Inna akka inni nama uume akkamitti akka inni nama uume inni kan ofii qaba akkatti waan sana himan iyyuu. Inna kan macaa maani Old Testament maal jedhu kakuu moofaa sana wajjin baay'ee wal fakkaata. Kan Oromoon Eeyye kan kuushii numti sun iyyuu inni isaan amma kakuu moofaa jedhan sun iyyuu kan kuushii bar. Maaliif amma warri isaanii biyya Middle East jedhan kun sunii fi laga tokkitti gidduu jedha bar. Biyya kanaa fi biyya Yesuus itti dhalate jedhan sana gidduu laga tokkitti jira. Laga tokkitti amma maal jedhuun galaana diimaa moo jedhan kun isa duwwaa gidduu jira. Na isa gamaas inni gamanaas waa walirraa fudhataa dhumatu as ga'e jechuudhaafi na
faranjiinis hin finne, habashaanis hin finne, arabis hin finne, Oromoon waaqa durumayyuu qaba. Asiin jechuudha. Mana barumsaa irraa baatanii jechuudha. Isa kana ani akaakayyuun koo abbaa bokkuuti. Innaa indaa'uma akka mana tamaariin dhandheeyyuu hin barbaada ture. Hin baratiin kan jedhu. Gurbaa kana na biratti haa guddatu an ofiin waan hin beekuun itti dabarsaa jedhee yaada ture. Abbaan keenya garuu kun hin baasu barri jijjiirameera jedhee dideetti mana tamaarii na geesse. Gaariidha immoo mana tamaarii dhaquun koos. Garuu eegasiyyuu hin dhiifne yoggaa ganna manatti gallu ana akaakayyuudhuma koo biratti hin gala. Innaa akkoo fayyirraan baradhaa akaakayyuu koorraa waan isaa hin jedhan. Gaaf tokko Waaqayyoon na agarsiisii jedhaan yaadadha ijoollee xinnoo ta'e. Abbaa keessanii. Akaakayyuu kootiin. Waaqayyoon na agarsiisii jennaaniini badi jedhee natti dheekkame. Natti dheekkame calluma jedhe. Anis nan irraanfadhe. Gaafachuun sirrii miti jedhee hin callise. Torban sadii moo akka ji'a tokkoo tureeti ganna boqqollooni daraareera karaa gidduu boqqolloo gidduu deemna wajjiniin. Mixii lafa yaatu argeeti gurbaa kottuu naan jedhe. Ila mixii kana argitee nan argaa hin jedheen. Ishiinoo si argitii naan jedhe. Ilaalaa waan na argitu natti fakkaachuu dide. Ani waan na argitu natti hin fakkaatu wennaan dhugaadha sin argitu wedhe. Maaliifi isheen xinnoo waan taateefi ati guddaa waan taateef sin argitu. Ati immoo hin argita. Namni immoo waaqa biratti akka mixii kanaati. Xinnoo waan taaneef waaqi immoo guddaa waan ta'eef isatu nu arga malee nuyi isan arginuu jedhee natti hime. Beekumsi kana caalu jira waa'ee waaqaa. Na caafannee qabna. Caafteedhaaf dhugaan ta'uu bara. Sobis hin caafama miti. Soba caaftee yoo dhugaadha jetteen dhugaan ta'u. Dhugaan immoo caafames caafamuu baates dhugaan dhugaadhuma. Innaa akka kanattiin waa'ee waaqaa. Akkasitti sun hubattan jechuudha. Akkanatti natti hime akaakayyuun koo. So waa'ee waaqaa nan beekaa. Faranjii irraan baranne. Matsaafarraan baranne waaqa jechaan abbaa dhugaa jedha Oromoon. Dooktar yeroo baay'ee amantiiwwan garaagaraa kitaabarraa dubbifatan qabu. Kan musliimaas yoo fudhanne kan kiristaanaas yoo fudhanne kitaabarraa dubbifatan qabu. Kan Oromoo waaqa Oromoo kun addatti kitaaba qabamoo afaaniin dhalootatti darba. Wanti afaaniin dhalootatti darbu moo afoola jedhama. Akkam jenname waaqa kana? Afoola miidhu'eedhiin. In fact, gaafilli soba ta'u gaafa kataban sana soba ta'a. Maddan barbaachisu amantiin. Gaafa inni katabame waa tokko yoo amma katabde wanni ati waggaa 50 dura katabde waggaan 50 waggaan 100 fagoodha miti amma biyyi lafaan jijjiirama. Atammayyuu isa gaafas katabame haasofta. Dhugaan garuu dhugaa waaqaa inni kan Oromoo dhugaan gaafas dhugaa ture har'as dhugaadha. Maaliif dhugaa ta'a? Jiruuf jireenya namaa wajjinitu guddata dhugaan. Kan Oromoo akkana. Inni matsaafatti katabame matsaafarra jira jedhan kuni waggaa 2000 dura matsaafa waan katabame ana har'aa jireenya koo har'aatiin maali? Bu'uuraan ta'uttu. Amantiidhaan fudhattee dhuma inni beekumsa hin barbaadu. Beekumsa amanuudhuma barbaada malee beekumsa hin barbaadu. Garuu beekumsi konseptiin nuyi waaqaaf qabnus akkuma jiruuf jireenya keenyaattitu guddata. Hin guddata. Guddinni kun immoo hin bal'ata.
bal'inni kun immoo wal hora. Hormaati kun immoo hin dagaaga. Dagaagi kun immoo daga hora. Akka kanattiin adeema akka kan Oromootti malee. Kanaafuu katabamuu hin qabu jettuu sin. Dhugaan hin jijjiiramu. Dhalli namaa bineensi hundumtuu hin nyaata miti. Nyaachuun hin jijjiiramu. Dhugaan sun nyaachuun garuu wanni nuyi nyaannuuf akka nuyi itti nyaannu yerootti jijjiira miti. Dur namni amma xarapheezaa irra taa'eeti akka ammaa kana isaanii waan xarapheezaa maanni leepsimoo maal jedhanii shukkaadhaan maankaadhaan nyaatu. Nyaatan. Hin jijjiiramu. Har'a immoo anifati akka faranjii akkeessuudhaa fi akka sana goona. Hin jijjiiramu. Garuu nyaachuun hin jijjiiramu. Nyaachuun waggaa 2000 duras nyaachuun jira, har'as nyaachuun jira. Kanaafuu dhugaadha inni. ulfaadhaa Dookter. Ammas gidduutti yeroo baay'ee Dookter Gammachuu yeroo kaasan waaqa Oromoo jettu haasaa keessan keessatti waaqa Oromoo kun addaa warra kaaniif waaqa ta'uu hin danda'u Dookter? Hin ta'u. Akkamitti? Hin ta'u. Sodakaa. Isuma nama sitti muudhaam. Na abbaa dhugaa jedhama Oromoon. Abbaa ifaa dukkanaa jedha Oromoon. Warri kaan wanni jedhan gara biraan maaltu jira? Waaqayyo abbaa dhugaa miti hin jedhu. Hin jedhu. Abbaa ifaa dukkanaa miti hin jedhu. Maaliif tuffatu ree kan Oromoo? Kan koo dhiisee maaliif namni kaleessa karaarraa dhufee afaan hin beekne na sabbakee maaliif hin fudhadha? Yoo isa kan kootii irratti waan haaraan nu hin beekne jiraate itti dabalanna malee isa kana gatiiti. Isa nu kan kee waaqa miti isa kana gatiiti kan keenya fudhadhu warreettu kuni duriyyeedha. Duriyyeedha. Ulfaadhaa Dookter. Mee ammas gama seenaattiin isin deebisa. Kuushi Oromoo keessaa uummata guddaadha jedhama Dookter. Agarsiistuun isaa maalimi? Afaanuma gaa. Afaanii aadaadhaa, seenaadhaa. Innaa amma kuushi yoggaa jedhani biyya lafaarraa afaan adda addaa jira. Indoo European afaan jedhamu gosa guddaa tokko jira. Semitic kan jedhamu gara biraa jira. Afaan Arabaa kun afaan Yahudaa kun achitti gala. Afro-Asiatic gosi jedhamu immoo afaan guddaatu jira. Gaafa Afrikaa kana afaanonni jirani Afro-Asiatic kana. Afro-Asiatic kana keessa immoo balbalatu jira. Balbala Kuush. Balballi Kuush nama akka namaatti hin fudhatin akka afaaniitti fudhadhu. Amma warri Sudaan North Eastern Sudaanii Beejjaa jedhamu. Afaanni isaanii utuu amma Arabii laaqeen balleessin Kuushi afaanni Beejjaa. Amma Beegga Midir jedhu miti Gondariin. Beejjaa Midirii ture. Gaa godhanii jaadhatu gaa godhanii Beegga Midir jedhamu Beejjaa Midiriidha. Beejjaadha durii isaa namni. Inni amma Gondar Amaara ta'e kun. Goojjaaminis yoo fuute Agaawu baay'een isaa Agaawuuf Oromoodha. Karaa garasii warri jiru Afaari. Amma Tigraay jedhan kuni akka jirutti 100 keessaa 90 Tigraay amma har'a jedhaniin kuni duriinsaa Agaawu. Kuush. Afaaris afaanni isaa durii utuu addaan akka mukii dhaabbatee hundeensaa tokko ta'ee dameensaa addan baba'u akkuma kana dameensaa adda ba'e malee muki sun kuushuma mukuma tokko irraa damee adda addaa baasee afaan Oromoos afaan Kuushii, afaan Somaalees afaan Kuushii, Kambaataan, Walaayittaan, Sidaanchoon kun hundumti isaa afaanuma Kuushii hundeensaa. Innaa
kanatu biyya kana tokkoomsuudhaaf silaa kan irra ture kanarraa jijjiiraniiti seenaa sobaa uumanii uummatuma tokko ta'e afaan wal wallaalchisanii seenaa sobaatiin adda adda baasanii akka kanattiin rakkoon har'a jiru kun uumame siin jechuudha. Kanaaf uummata guddaa ta'e jechuudha kuushii. Oromoon warra afaan kuush dubbatu kana keessa Makuriyaa Bulchaa katabeera waan kana. Akka Makuriyaa Bulchaa jedhutti 100 keessaa 70 hamma 75tti kuush afaan kuush kana warri dubbatu har'a 100 keessaa 70 yookiin 75 Oromoodha jedhee katabeera. Na yoo afaanni Oromoo kun bade afaanumti kuushiyyuu wajjin badaa jedhee kanan himuuf kanaafi. Na kuushi jechaani akka egaa dur tokko ta'uu keenya afaan kanatu agarsiisa. Afaan duwwaa immoo miti. Waan darbe arkeeolojii waan jedhamti jira. Saayinsii arkeeolojii. Waan darbe dhagaarraa waan hojjetame, supheerraa waan hojjetame kana kan ittiin qoratantu jira. Isas yoggaa qorattu uummanni kuush jedhamu kuni durii akka inni afaan tokko dubbataa ture achirraati dameensaa adda adda bahee agarsiisaa siin jechuuf. Egaa qaroominni kuush kun kaaba Itoophiyaa hanga Misira Taanzaaniyaa kanatti qaroominni kuush ni mul'ata jedhama Dooktar. Agarsiistuu wanta kanaa immoo maaltu jira? Maal faatu jira? Afaanichuma kaa. Afaanichaa fi waaqa. Amma waaqa jechaan maal akka ta'e beektaa? Beektaa? Waaqa jechuun? Maal akka ta'e beektaa? Maali? Waaquma ka waaqa isa. No woordii isaa. Woordiin sun waaqa. Waaqa jechaan kun waan lama beek. Waa tokko. Waa jechuun barinni woordiidha. Waa hin jettuun waatu jira. Maali waan? Waan maali? Wanti wayii jira jechuudha miti? Wanti wayii qaamni wayii. Waa jechuun waan hundaa ta'ee waan addaan hin bahin waa jechuun akkami sii gala amma waa tokko hin jetta tokko jechaan tokko ga waa jechuun immoo innis wayii bar waa jira wanti isaan beekamne malee jira waan kun argitee afaanni kuush kunis afaan Oromoo kunis hin haxanna'amne. Maaliif Itoophiyaa keessatti hin dhowwama. Anamma ijoollee ta'ee afaan Oromootiin walaloo caafnaan ji'a 18 poolis xaabiyaatti na hidhan. Sababa afaan Oromootiin walaloo barreessitaniif? Afaan Oromootiin waan barraa'eef. Ji'a 18 Dambidollootti na hidhan. Achi immoo Asiraalaqaa Galataa Shaanqoo ani yeroo waggaa 17. Asiraalaqaa Galataa Shaanqootti immoo quraanyaadhaan walitti nu hidhanii aeropilaanii irra na kaa'anii fidanii asitti immoo ji'a 3 ni hidhame. Wanjal makkalaakal jedhanii. Dhowwaadha. Jibba qaba. Itoophiyaan akka siraataatti Oromoo balleessuudhaa fi waan baay'eetu yaalame. Inna kun sirrii mitiidha. Wallaansoon Oromoo kana. Hin bannu nuyi akka uummataatti jedhe gaa Oromoon. Manni waanuma guddaa fakkeessanii Oromoon akkasii jedhan kuni amma waggaa duriyyeen gadi baatee YouTube irratti Oromootti afaan haqattuun argita miti. Warri kun safuun beeku no. Malee namni iyyuu uummata tokkoon akkana jechuun iyyuu nama safuu qabuu fi qaanii guddaadha. Garuu Oromoo jibbuun
inni majira biyya kana ni isuma keessatti guddanne mammaaksi isaanii jibba Oromoo himaa seenaan isaanii jibba Oromoo himaa jibba afaan Oromoo jibba aadaa Oromoo jibba jiruu jireenya Oromoo jibba Itoophiyaa siraan jedhamu kun kana rakkoo har'a jiru yookaan uume siin jechuudhaaf እና gawaanni kuushateettu kunii fi wanni Oromoo ateettu kuni baay'ina kuush kana keessa harki guddaan Oromoo waan ta'eefi akka Oromoon hin banneef wal'aansoo godhuyyuu kan qabu gosi warri kuush biraan iyyuu Oromoo wajjin dhaabbatanii wal'aansoo godhuu qabu. Maaliif yoo Oromoon bade dhibba keessaa 75 bade jechaadha. Isaanis wajjin badu jechaadha. Innaa mootummaan biyya kanaas kana badee baree kana beekee akka uummanni Oromoo hin banne akka afaan isaa hin banne akka gadaan isaa hin banne akka amantiin isaa hin banne akka aadaan isaa tarrabbaa dhukkisuun isaa dhahaa dhubaayyuun isaa soqaa safaqee isaa hin banne gochuudhaa fi dirqamatu irra jira mootummaa rayyuun siin jedha bar warra mana barumsaa keessaa barsiisuu irra dirqamatu jira warra olii gadi deemee soba sabbaku waaqa waa'ee waaqa sabbaknu kanarra yuu dirqama jira akka Oromoon hin banne gochuudhaa fi dhugaa kana barsiisu dhugaa isa faranjiin mataa keessa kaa'e lafa lafuu duwwaa ta'uu hin taane dhugaa waaqaa kana hubatanii Oromoon akka uummataatti innis haqa qaba haqi isaa kun akka kabajamuuf godhuudhaaf namni dhugaadhaaf namni waaqatti amanuuf namni dhugaatti amanu hundumtuu dirqamatu irra jira jechuudhaaf. Galatoomaa Dooktar, egaa erga kaasuun keessaniin ollee gabrummaan kun durii kaasee Oromoon lolaa ofirraa qolachaati kan isaan turan sirnoota darbanii kaasanii maaf gabrummaan kun irra ture mee Dooktar maaliif ture jettu sin? Maal irra ture? Gabrummaan ammallee jira kan jedhan jiru kan hin jiru badeera jedhanis ni jiru. Hundumtuu gabroomeera bara amma Oromoo duwwaatti fakkaata malee anama biyya Amaara jedhama miti Goojjaan faa Gondar faan kun yoo dhattee Oromoo gadi warra miidhame jira warri amma Amaara fi hin jedhan kun. Kan Oromoo duwwaa miti gabroomuun jettu? Gabroomuuni siraatatu gabroonfata. Jirti warri ofittoonii ofuma duwwaadhaa fi agaw keessaas bahee Amaara warri ofii hin jedhu kunis Oromoonis afaan Amaaraa baratee Kiristinnaa ka'ee isumatu deebi'ee uummata gabroomsaa bara. Fakkeenyaaf Dooktar afaan Oromoo afaan biyya kanaa duwwaa ta'uu irra darbee afaan Afrikaayyuu ta'uu utuu danda'u hanga yoona afaan federaalaa sadarkaa federaalaatti illee hojii ittiin kennamaa jiru. Kun gabrummaadhaa kan jedhan jiru. Inni kun illee maaliif ture? Maaliif dafee afaan Oromoo kun hin babal'anne Dooktar? Maaliif ture gabrummaan gama kana? Kan Oromoo duwwaa miti bar kan Afaaris kan Agaaw afaan Agaaw balleessaniiru amma hin jiru bara Agaaw nu caalaa bade Agaaw Beejjaan nu caalaa bade afaan Oromoo Afaar nu caalaa bade amma afaan Afaariin waan katabame argite beektaa? Somaalee waan mootummaa qabduu fi hamma kana dandamatte malee Somaaleen iskuusiisas Somaalee Itoophiyaa keessa jirtu bara afaan ishee balleessuudhaaf wanni hin godhamin hin jiru. Hundumti keessaniyyuu afaan waaqaa afaan gi'izii kana afaan waaqaa fakkeessuu barbaadu. Nui ijoollee taanee haati gatsee waa kullaan taa'e batimirta masqal basuma miila tokkoon ijaajjineetti bara. Innaa isa kana afaan waaqaati. Afaan inni kan warra gara biraa afaan Oromoo ta'ee afaan Kuush ta'ee afaan warra gara biraan afaan seexanaati. Yogguma afaan Oromootiin nama dubbiftuyyuu haa ta'u mindee yoo of qaanqaachuun nuun jedhu bara. Biyya kanatti dhugaa waggaa dubbatte jibbaaf waan dubbattu fakkeessa. Jibba miti dhugaadha wanni kun.
waan kal anatu jiraate bar warri umrii kootiin jiran hin sodaattuudha himtu malee Oromoo wajjin hin barannes kanuma wajjin dabarsin beeku garuu firfaarii nyaachuudha jedhanii dhugaa kana ni mani hin sodaatu. Inni kaan immoo isuma sana keessa galeeyyuu Oromoodhumatti deebisee Amaarinyaa baree Oromoo arrabsee ittiin buddeen furdaa nyaataa bar. Isaan akkasii kun maal dooktar? Maal jenna isaan akkasii? Garba inni kaa. Gara biraa maal jenna? Warri dhugaatti gabroome warra of tuffatee of lagatee eenyummaasaa tuffatee buddeen garaa guuttachuudhaaf waan kana tigalee achi dhaabbatee achi Oromootti muggutu sobduudha kun sobduudha dhugaayyuu hin beektu dhugaan maal akka ta'e iyyuu hin beekani waa'ee beeki Oromoo waan mammaake waraabessi hamma lubbuu isaatii fiigu caalaa garaa isaatii fiigaa jedhe inna warra garaadhaaf fiiguu fi warra dhugaadhaaf fiiguu addaan baasuun barbaachisaadha. Innan sitti maa jiru biyya kana keessa dhiigaan addaddummaan hin jiru. Isa zar jedhan kana bara Haile Sillaasee dhageenya. Yeroo mana tamaariitti sima zaggabanii sim kannaa baata. Manni የአያት ስም ጀደኒ ሃይማኖት ዘር ጀደኒ ነመ መዘገቡ bara Haile Sillaasee ዘር ጀደኒ ነመ መዘገቡ መነ ተማሪ እና የሮሱማ ኡመኒ መለ ዘሪ ወኔ ደሙ ሂንጅሩ ብየ ከነ ኬስ አመ ረቢ የዲቲ ዮ አማሪ tokko dhufe mana kana walitti yoo ani Amaaraa jedhee afaan Amaarinyaatiin dubbatee Amaaraa jettaan malee fuula isaa laaltee namichi kun Amaaraa namichi kun Guraageedha namichi kun Abaluu jechuu hin dandeessa. Amma ani siin Oromoo ta'uu kee nan beekaa yooti Amaara naan jedhe sobduudha biyyi kuni biyya sobii keessatti mootummaa ijaarrateedhaan siin jedhaa jira bar. Soba kana akkamitti keessaa baana akkamitti dhugaarratti biyyi kun ijaarama wallaansoo hin jiru kanuma bar dhugaarratti. Maaltu furmaata jetture dooktar kanaaf? Kanaaf furmaati dhugaatti deebi'uudha. Namni immoo akka namaatti namummaa isaa kabajuu qaba. Namni namummaa isaa kabaju hin sobuu bar. Maaliif sobuun bar qaaniidha. Qaanii miti sobuun bor akkalees har'a sobdee bor yoo karaa irratti si arganii sobuu kaleessa sobuun kee beekame hin qaanoftu. Nama qaanessa. Nama hin qaanessu. Nama qaanessa. Akka qaaniin bar ilmi namaa qaaniidhaan namni jiraatu namni qaanii akka aadaatti fudhate. Sun nama miti bar namummaadha nama bahee jechaadha. Innaa kanaaf iyyuu namummaatti haa deebinu. Namayyuu akka afaan isaatiitti afaan isaa kabajjee akka namummaa isaatti namummaa isaa kabajjee akkanatti yoo wal kabajne yoo dhugaarratti tokko taane biyya ijaaruun salphaa ta'a. Yoo garuu sobumaan ani abbaan koo faranjiidha jetta ta'e akkati faranjii hin taane fuulli keeyyuu nima. Innaa soba kana dhiisuu barbaachisaa. Kana keessaa akkamitti baanaa ati jettu kuni karaan keessaa ba'an karaa dhugaa duwwaadha. Dhugaa hordofuu duwwaadha jettu. Dhugaa kana immoo ijoo ilmaan ilmeetti guddisuu qabna. Amma anifati jal'anneerraa yoo hin qajeelchine jenneeyyuu garuu ijoollummaadhaa qabanii yoo dhugaa kanatti ijoollee guddisan biyyeen ijaarama. Garuu waan sobaa kana katabdee mana barumsaatti soba barsiiftee
maayinni amantiidha jettee soba barsiiftee isa tokko ittiin xinneessitee isa tokko sobaan guddiftee kana kan biyya balleessu. Innaa kun sirrachuu qabaa jechuudha. Inni kun egaa hundumatti imaanaa laattanna Dookter ulfaadha. Absolutely. Ulfaadha. Mee naannoo kaabaa kanatti immoo Dookter egaa isin bakki isin geessanii hin qoranne jira jedhee yaadu. Naannoo kaabaa kanatti maqaaleen gandoonni akkasumallee gaarreen kaaba Itoophiyaa jiran kuni tokkoon isaanii maqaan isaanii hedduun isaanii maqaa afaan Oromooti. Afaan Oromoo fakkaata. Inni kun icciitiinsaa maali Dookter? Namichi xeenxee tokko qeesii wayiiti kan yuutuubii irraa maqaleen afaan Oromooti jedhu tokko. Eenyudha laata? Qeesee eenyunni yuutuubii irraa maayinni Adwaan afaan Oromooti. Ijjimina look warra kanaa kun sobduudha waan hin beekne haasofte. Ati yoo Matsaaf Quddusii keessa bakte Matsaaf Quddusii dhuma keessa bakki malee Adwaan Oromoodha. Kuni warra linguist jedhamantu jiru. Kophaadhumatti pirinsipulii qaba akkitti afaan haxanna'an ethno-linguistics. Akka meetodii ittiin waan sana haxanna'an. Amma inni kan lafa ka'eeti maanni warri amma si'ana raajii dubbanna jedhan fa'i jiru miti. Bara dhumaa sana raajii sobduutu baay'ataa moo maal jedhan akkas ta'e amma. Innaa seenaas nutu beekaa warra jedhan warra waa'uma tokko hin beekne. Takkaayyuu waan isuma katabamee jiru iyyuu hin dubbifnetu meeqoy wajja guut jetta miti afaan Amaaraatiin. Gudiin afaan Ingiliishiiti. Gudiin garuu hiikaansaa inni afaan Faranjii gud jedhuu fi inni gudaasii nuyi jennu kun tokko sagaleedhuma wal fakkaateedhaa fi inni kun afaan Oromootii maal ta'e dhiisaa warra waan kana haxanna'uudhaaf kana qorachuudhaaf trend ta'e isaan haa dubbatan isaan haa qoratan. Lafuma kaanii garuu hundumtuu beekaa ta'uudhaaf inni fakkeessan kuni sobaa biyya balleessa. Sobi ni ijaaru bar. Sobi biyya balleessa malee ni ijaaru. Tigraay hamma ammaatti kan qoratame. Maqalees jedhiini Addigiraatis jedhii maalis jedhii afaan agaawurraa afaan agaawu baay'eetu keessa jira. Innaa isaan kanammoo warri addaan baasuu danda'u warra sana qorateedha malee nama Matsaaf Quddusii barate miti. Nama qeesii tokko yeroo hundumaa yuutuubii irraa iyya dhaggeeffadheen maalan kana maal godhu jedheen falanga boodedis. Kanaaf maqaa Oromoo ta'e yoo Tigraay keessa jiraate yoo Gondar keessa jiraate yoo Maalii keessa jiraate hundeen afaan gaafa Afrikaa uummata jedhamu kana hundeen isaa afaan tokko afaan Kuush. Inni amma lakkii nuyi Kuush keessaan qabnu jedhan kun soba. Hundeen isaa deemee afaanuma Kuush. Amma faannoo jedhu miti. Faannoon afaan maaliidha? Afaan Oromoo sin fakkaata. Faanaa bar. Duri yeroo horiin baddu warra faana dhahu jira. Warri faana dhahu kuni kotteeni lafa waraana miti kan horii kana. Faana dhahaa barbaadaa jedhama. Faana dhahu maaliifi kan guyyaa tokko faana guyyaa tokko faana torban tokko faana guyyaa 15 warra dubbisuu danda'u jira dur isaani faannoon afaan Oromooti
Maali warri kun Oromoodhaan bara afaan amma isaan afaan Amaarinyaa jedhanis gara booddee na deebite walakkaan ol afaan Oromooti inni kaan afaan Agaa'u inni kaan afaan Beeyjaati garuu namni sana qoratee isaan garuu afaan Yahudaati jechuudha barbaadu. Maaliif kanaanis hin caallaa taarikiin isaanis gangu Solomoon Nigisa Saabaa waan jedhuufi afaan keenyas afaan warra Nugus Solomoonii jedhu barbaadu. Amma afaan Oromoo irraa fudhatan jennaari fakkeenyaaf faannoo kana Dooktar. Absolutely afaan Oromoo irraa miti afaanuma Kuushi. Wal fakkaata maleeti. Wal fakkaata jechuudha. Fakkeenyaaf faannoo kan jenne kuni faana kan jedhu kan jechaa jiru. Afaan Agaa'u amma baay'een Amaaraa warri ta'e kun Agaa'u bara baay'een isaanii Oromoodha bara baay'een isaanii amma Goojjaam jechuun afaan Oromooti bara. Inna Goojjaam kun Boorana keessa jira. Walloo miti waloodha. Waloo jedhama. Yaa waloo ilmayyaansoo ya garjeeda yaalee yaantaloo maqaan kee yaa laccee talbabbee maal akkana jedhanii sirbu miti waloodha. Innaa maqaan sunis maqaadhuma jiru. Oromoodhaa fi Tigireedhaa fi maaloonneedhaan kuni Haile Sillaasee mana tamaariitti uumame. የወሎ ጠቅላይ ግዛት የትግራይ ጠቅላይ ግዛት የጎጃም ጎንደር ጠቅላይ ግዛት ኩኒ በራ ኃይለ ሥላሴ ዱረን ቱሬ እንቱር መነበሩን ሳቲ ኡመን ኢሰራት ወልፍጣ ይራማ ዋን ከሌሰ ኡመን ረቲቱ ወልፍጣ ጀራ ማሊፊ ብየከነ ሴናን ኡጋንጅሩ ሴና ኡጋ ቤኩዳፍ ሞ afaanni biyya kana jiru hundumtuu qoratamuu qabaa. Jiruu jireenyi dhala namaa kun qoratamuu qabaa. Wanni namni harkaan hojjetee hambaa ta'ee irraa hafee jiru qoratamuu qabaa. Akka kanattiin dhugaa irratti hundaa'ee dhugaa jechaan dhugaa saayinsiin kunis akka dhugaatti of ilaalaa. Isa irratti hundaa'ee waan nama hundumaayyuu walii galchu. Isa tokko isa kaan caalchisuudhaaf waan katabamu otoo hin ta'in dhugaa yookiin riyaalitii naannaa gaafa Afrikaa uummata jiru kana riyaalitii isaa irratti bees godhanii dhugaansaa qoratame yoo jedhe addaddummaan nuyi qabnu baay'ee xinnoodha. Yoo ammoo xurumbaa afuufanii soba kunoo mana tamaariitti kaleessa abaluu Israa'el dhufee abaluu Madagaskaarii dhufee jettee xeebdu kuni sobaa. Sobi kun immoo seenaan ta'u nama walitti buusa malee biyyan tokkoomsuu. Kanaafiyyuu kun hafuu qabaa. Dhugaatti deebi'uu qabna. Innati afaan Oromoo faatu kaaba keessa jira maaloo jettu kuni jira. Maaliif afaanni naannaa gaafa Afrikaa jiru kun hundumti isaa hundeen isaa afaan Kuushi. Tokko ta'uu baatus wal fakkaata. Walumarraa dhalatee walirraatu damee baase. Kanaaf akkasii malee Oromoodhuma duwwaatu silixaanee Oromootu biyya Tigraay jira. Silixaanee maata hin ta'u inni kunis isuma soba kanaan durattiin biyya balleessan sanatti deebi'uu ta'a. Oromoon akka uummata tokkotti akka afaan tokkotti afaan isaa afaan eenyuyyuu gadi miti afaan eenyuyyuu hin caalu. Ulfaadhaa Dooktar. Mee barjaaleen yookiin sadarkaa naannootti jiran amma qubee sirriitiin hin barreeffamne qubee sirrii hin taaneef yeroo tokko tokko ni mul'ata Dooktar. Isa kana argitanii taajjabdanii beektu isin. Maal jettu gama kanaan maal jettu hayyoonni moo maal callisa? Abbaan qabu. Afaanni Oromoon kun afaanni Oromoo aadaan Oromoo amantiin yookiin dhugeeffanni Oromoo jiruu jireenyi Oromoo abbaan qabu. Hamma isatti abbaan godhinitti wal dhabbiin biyya kana keessaa dhaabbachuuf hin jiru.
Eenyutu abbaatti gochuu danda'a Dooktar? Uummata Oromoo. Wal'aansoo nama kunoo bara Haile Sillaaseetii qabee bara Minilikii qabee Oromoon irratti du'aa jiru kuni abbaatti godhuudhaafi bara. Akka Oromoon aadaan Oromoo, qabeenyaan Oromoo, lafti Oromoo, dhugeeffanni isaa, jiru jireenyi isaa abbaa godhatu hin barbaadani. Warra hin barbaanne jira. Warri hin barbaanne kun immoo ergamtuu faranjiiti. Faranjiidha. Cubbuu Afrikaa irratti, cubbuu Oromoo irratti hojjetame hundumaa fi kan itti gaafatamu faranjiidha. Talaalaakiin faranjiis wajjin itti gaafatamu. Warri ammaas yoo jedhee iyyu kuni talaalaakii faranjiiti hundisaayyuu bara. Amma ikoonomii jedhu. Ikoonomii maalii qabna? Faranjiidhaaf ergamnee jiraanna. Amantii jedhu. Amantii maalii qabna? Faranjiidhaaf ergamnee jiraanna. Eenyu jaartii tokkotu ayira beekta? Ayiratti durii Jarmaniidhaa faranjoonni dhufu. Na ganama yeroo isaan mana sagadaa dhufanii jaartiin takka faranjii arganii hin beekan. Footogiraafii Yesuusitti agarsiisaniiru. Faranjii footogiraafii dhuma sana beeku malee takka faranjiin argin. Gaafa isaa mana sagadaa dhufanii faranjiin tokko mana sagadaa keessa taa'ee jira. Dhufanii gaafa argan. Oh, Yesuus hin dhuftee gooftaa koo utuu lubbuun jiru dhuftee. Isaan faranjiidhaam Yesuus isaaniif faranjiidha. Akka kanatti nituun wallaalchisaa jiru. Soba akkana. Inna faranjiinis kana barbaaddi. Waan ittiin kijiba ittiin nama sammuusaa jijjiiranii ittiin gabroomsanidha. Kana beeknee dhugaatti deebi'uu qabna. Inna Oromoon maaliif qubeensaa sirrii ta'uu didee? Afaan isaa maaliif guddachuu didee? Abbaan qabu. Hin qabu abbaa. Aadaan isaa abbaan qabu. Eega gadaan badee, eega qaalluu isaa diiganii, eega hayyuu isaa balleessanii abbaan qabu Oromoon. Isa deebifnee haa ijaarruudhaa bar wallaansoon jiru. Kana deebifnee ijaarraa. Biyyi Oromoo abbaa haa qabaatu. Abbaa biyyummaa inni jedhanii isaa bar. Afaan Oromoo kunis abbaa haa godhatu. Aadaan Oromoo kunis abbaa haa godhatu. Kana. Walaloo afaan Oromootiin sababa barreessitaniif hidhamaa qoratamaa akka turtan nu kaaftaniittu. Amma immoo jijjiiramni jira biyya kana keessaa Oromoon abbaa biyyaa ta'eeraa kan jedhan jiru. Isin maal jettu jijjiiramni jira moo hin jiru jettu gama keessanii? Inni kun poolitikaadha. Poolitikaa jechaani sobaaf dhugaa walitti makuu jechaadha. Oromoon abbaa biyyaa ta'eeraa hoggaa jedhani Oromoon abbaa biyyaa kan ta'u gaafa siraanni Oromoo sun gadaansaa, wayyuunsaa, hayyuunsaa, dhugeeffannisaa, tarrabaa dhukkisuunsaa, dhawaa dhibaayyuunsaa, soqaa safaqisaa kanatti ijoollee isaa abbaatti ta'ee ijoollee isaa guddifachuu danda'eedha. Ammasitti abbaa biyyaan ta'anii ta'uu danda'u. Jira waan akkanaa. Ijoollee jechuun nama abbaan guddisu jechuu miti. Amma ijoollee Oromummaadha guddisaa jira mootummaan. Jechaani gadaa guddisaa jira. Tarrabbaa dhukkisuu guddisaa jira. Dhawaa dhibaayyuu guddisaa. Beekaayyuu waanuma ta'e beekaa. Beekuu. Na waan yoo sobinaan jette malee namni yuuga mootummaadha sodaata. Mootummaa sodaadhee guddisaa jiru jedhee har'asi sobe borimmoo qaanii guddaa haguuggadheen manaa ba'aa jechaadha. Ilaal ni aadaa gadaa hayyuu wayyuu argaa dhageettii afaan wanni kuni yoo abbaa qabaate abbaa immoo abbaa dhugaa
abbaa waan sana beeku yoo qabaate ilmaanitti guddisuu hin danda'ama. Amma inni kaan islaamummaatti ilmaan guddisaa jira. Inni kaan pheenxee 160tti ilmaan guddisaa jira. Inni kaan ortodoksiitti ilmaan guddisaa jira. Addaan facaasaa jiru Oromooyyuu. Gama amantiitiin addaan facaasaa jiru. Karaa amantiitiin addaan facaasaa jiru. Karaa poolitikaa akkuma sana akkuma amantii sana innis abbaa qabaa bara. Jawaar waa tokko jedhaa. Hizqeel waan biraa jedhaa. Eenyu asimmoo warri yuutuubii banatee waan hin beekne afarsaa oolu meeqa jira. Beekuu jarri kun dura bar waan kanatti abbaa ta'uudhaaf waan Oromoo kana mataasayyuu seenaa isaa beekuu, afaan isaa beekuu, jiruu jireenya isaa beekuudha barbaachisa. Lafumaa kaatee nan beeka jetteef immoo beekumsa hin ta'u. Garaa kee ittiin guuttachuu dandeessa. Sobdee fakkeessitee garuu sun biyya hin ijaaru, sun biyya hin guddisu. Kanaaf iyyuu kana walitti dhufee Oromoon mari'achuu qaba. Maaliif rakkoo guddaa keessa jira Oromoon. Inni kaan kun mootummaan kun Oromummaadha, maaxisoodha jedhaa jiru. Mootummaan kun Itoophiyaadha. Amma maal jechaadha Oromoon Itoophiyaa miti? Oromoon Itoophiyaa miti? Hin jiru maqaan kun nun ilaallatu akka seenaatti. Itoophiyaa Madagaskaarii dhufee nun jedhaa jiru. Katabanii matsaafatti katabanii. Kanaaf iyyuu nun ijaarratu isa mormaa jirra. Garuu mootummaan kun Amaaruma duwwaadhaaf dhaabbate, Walaayittaa duwwaadhaaf dhaabbate, Oromoo duwwaadhaaf dhaabbate warri odeessu kun propaagandaadha inni kun. Nama inni dhaabbateef iyyuu hin beeku. Dhugaa barbaadde yoo ta'e. Zigalee kanaaf iyyuu dhiyoo kana Dambidolootti waan gaafataniiti waan hin jedhu dhabeeni funyoo wallaalaan nan beeka jedhee xaxe beekan danda'een hiiku. Rakkoon biyya kanaa akkana ta'e wallaalaatu xaxe. Mee rabbii edhiiti Haile Sillaaseen histooriyaaniidha moo Minilik beekumsi isaa maa inni namni qorateera? Haile Sillaaseen beekumsi isaa maa inni wanni qorateera? Kun hundumtuu faranjiitu ergata. Malee beekumsa isaaniitiin. Seexanni guddaan dhukkubi Afrikaa keessumaa immoo dhukkubi Oromoonni guddaan faranjiidha. Waaqayyo haa ilaalu. Waaqayyo haa ilaaluuf maqaa Waaqayyootiin nagaddi faranjiin. Kan keenya immoo garaasaa guuttachuudhaaf warra faranjii jala fiiguudha akka jedhutu haraamuu. Ulfaadhaa Dooktar, mee gama keessanittinis hin deebisa. Tibba kana ijoo dubbii ta'e kan ture tokko Dooktar Gammachuun handhuurri Oromiyaa Finfinnee miti Arsiidha kan jedhu isin dubbattanii turtan. Oromoon handhuurri Oromiyaa Finfinneetti beeka, isin immoo akkas jettan. Kamtu dhugaadha? Maal jettu meesa kana? Waan dinqiidha. Namni kun xinnoodha. Sammuun nama warra poolitikaa yaadduu kun sammuu xinnoo qabdi. Maal qaba? Amma akkuma taa'umsa lafaatti yoo laalte Finfinneen ol fagaata miti. Qoman ta'uu Finfinneen yoo Arsiin handhuura ta'e Finfinneen qoman ta'uu. Qoma kana keessa waan jiru beektaa? Onneen namaayyuu qoma kana keessa jira. Sombiyyuu kan isa malee namni jiraachuu hin dandeenye qoma kana keessa jira. Tiruun qoma kana keessa jira. Maal qabanna kun waanuma guddaa ta'eetu Arsiitti falmuu barbaadu? Maal qaba Arsii yoo handhuura ta'e? Waan guddaadha handhuurri. Dhugaansaa garuu isa kamii Dooktar? Maal jechuu keetti dhugaansaa? Dhugaan handhuurri Finfinnee, handhuurri Oromiyaa Finfinneedha moo Arsii? Mee maappii Itoophiyaa jedhan kana fuudhiiti. Walloo gubbaadhaan mataa taasisiiti. Asii gadi kottu. Mormi eessa ta'a, qomii eessa ta'a, handhuurri eessa ta'a yoo jette
Gimmitiidhumaan jechuu kooti. Anaaf handhuurri arsiidhuma natti fakkaata. Ammayyuu handhuurri Oromiyaa arsiidhuma jetture. Ilaali egaa handhuura jechaa kanatu hiikaansaa literally miti. Literally jechaan akka seenaattiyyuu really arsiin seenaa Oromoo keessatti bakka handhuura haa dhiifnu. Onneen Oromiyaa yoo arsiidha. Amma hoo handhuura dhiifne. Amma zinnan jabeessattani. Onnee dhumtii Oromiyaa yoo arsiidha gaa maal fiddume? Waan xinnoo waan irratti biizii wal taasisan handhuurri Oromiyaa arsiidha yoo jedhame dhugumatu arsiidha. Kana immoo beekuudhaaf seenaa beekuu barbaachisa. Afaan beekuu barbaachisa. Taa'umsa lafaa beekuu barbaachisa. Aadaaf gadaan maal akka ta'e beekuu barbaachisa. Kana immoo guyyaa tokkotti intarviiyuu tokkoon waan warratti raatuu haraamuu waan hin beekne haasoftu kanatti qulqulleessuun nama rakkisa. Innaa handhuurri Oromiyaa Finfinneedhaa yoo jedhan haa ta'u Finfinneen handhuura Oromiyaa miti namni jedhe hin jiru. Arsiinoo handhuura Oromiyaati yoo jedhe maal akka itti argitutti yoo dubbatte hinaafaadha moo maali kun amma wanni dubbii taasise. Anamma kan argutti Finfinneeni qoma Oromiyaa natti fakkaata. Malee handhuura Oromiyaa jechuun dandeessanii. Maal jechaadha handhuura Oromiyaa jechuun qoma gajjallaadhaan handhuurri kan jedhu. Maarree qoma gajjallaa Finfinnee gajjallaa kan jedhu Arsii miti. Maarree handhuura Oromiyaa ta'e cubbuu maalii qaba kun? Kanaafuu yoo yeroo fudhatanii aadaa qoratanii handhuura Oromiyaa akka Arsii ta'e ni mirkaneeffatu jechuudha. Eegaa seenaadhumaanuu waan baay'een Arsii irratti ta'e. Kanaaf akka amma Utaawaayuu gadaan kan Utaawaayuu kan kaleessa badee bar eegaa biyya balleessanii booddee lolee amma dhumaatti lolee kan cabeyyuu innaa Arsiin akka garbaatti haa gurguramu jedhamee kan itti awwaajameyyuu Arsiin. So yoo akka seenaattuu akka aadaattuu akka gadaattuu akka teessuma lafaattuu Arsiin handhuura Oromiyaati yoo jedhan yoom geerare ittiin yoom geerare maa eenyutu isa galchaa kana keessa maali miqanyummaan akkanaa waan yoo jedhiin sobduudha warra akkana odeessitu kana ittiin dhibamin. Ulfaadhaa egaa ergan jalqabeen dhiisu tibba tokkos immoo safagoo fiddeen gaafattaa naan hin jedhin malee Dooktar Gammachuun bakka dhaloota isaaniitti galanii kan jedhu tarii argitaniittu laata sin? Argeera. Sababa garaagaraatiin rakkatanii galanii kan jedhu tokko jira. Dhiifa manaa godhaa waanumaan dhagee argeen isin gaafachaa jira. Inni kun eessaa maddi isaa maali? Eeguma dhaladhe yoo rakkataa dhuman jira. Ani bar horii horachuudhaaf hin dhalanne. Si galee waanan qabuuyyuu isan qabuuyyuutti baasee seenaa Oromoo qorachuu, afaan Oromoo qorachuu, argaa dhageettii Oromoo qorachuu isatuyyuu na beekse. Mana koon itti gurgure Adaamaadhaa mana hin qaban ture. Mana koon itti gurgure. Waan nyaadhu dhabeen biyyatti gale. Yuunivarsiitiidhaan ari'anii warri OPDOtii fi warri BADN Indiriyaas Isheeteefaa Ganna Zawudeefaa itti na ari'e. Xurataa baheen mana koo gurgureen biyyatti gale. So rakkateetu galee dhuguma. Maana waan an godhirree oduu odeessuun gammachuun rakkate jedhanii odeessuun namaan naa godhe. Dhuguma rakkattanii galtaniire? Isa dura moo tibba yeroo akkas jedhamee haasa'amaa ture sana? Namuma akka kanatti na argetu waan naa godhu faa nama dhabetu
yookaan kana odeessine wayii jedhee odeesse. Gaariidha baga odeesse. Indee dhuguma rakkinan qabu gammachuun nama hedhee jira. Waan ittiin beenzina bituun qabu. Amma kunoo asitti na waamte. Dhufeen Oromoodhaaf hin falmaa'eera. Beenzina biteen beenzinaan hin dhufee bar. Innaa hin rakkate gammachuu jechuun cubbuudha. Dhuguma rakkadhe. Takkaayyuu rakkinni na dhiisee hin beeku. Galata Waaqayyoo immoo rakkinni namoo hin beeku. Rakkinni sana keessa taa'een yoggaa natti hammaattu biyyatti baqachaa boqqolloo facaasaa wal'aansoodha jireenyi. Qabduu lafa qotiisaa Akkanuma abbaa kootiiti. Akkanuma abbaa keenyaati. Achumatti mana ijaarradhe. Kanaafuu soba miti lafaa kaanii waan haasa'anii qaban jechuudha. Lafa kaanii miti. Lafa kaanii miti. Garuu namni na gaafatee haasa'e hin jiru siin jechuudha. Afaanuma miidiyaalee hawaasaa irratti malee. Namuma ijoolleen seenaa tokko waanuma yuutuubii kana fa'a irratti na arganii fi namichi kun Oromoodha. Utuu waa qabaateefaa jedhanii warri waan gaarii naa hawwanii lafa kaasanii odeessuu danda'u. Wanni sun soba jechaa miti garuu. Maaliifi rakkoo hinuman qaba. Garuu immoo galata Waaqayyoo rakkoon sun nan ajjeefne amma ammaatti. Harka laadheen beeku jettu. Hin laadhuusi sobees hin sooromu. Hin barbaadu iyyuu sooromu. Sobeen sooromu. Ulfaadha asumaanii Dooktar Gammachuun bara dargaggummaa isaaniitti maal hojjetanii haalota ulfaatoo akkamii dabarsan kan jedhuu fi galgala isaaniitiif immoo maal buufatan maal horatan kan jedhu tarii gaaffiin akkasiin dhibu isa kana maal jettu Dooktar? Hojii mootummaadhaafis hojjedheera. Warra kunoo Adventistiitii fi waggaa tokko astamaarii ta'ee barsiiseera Dambidolloodha. Kaaduu immoo waggaa 4 hojjedhe. Waggaa kaaduu beektaa? Cilaaloo Irshaa Limaat Dirijjit Arsii keessa. Ani bar gosa Arsii wannan himadhuu fi kanan guddadhe Arsii keessatti. Akka hojjetaa mootummaattis akka hojjetaa misoomaa ta'e Arsii keessattiin guddadhe. Hiriyoonni koo ijoolleen wajjin guddadhe warra akka Daaluu Baqulee, warra akka Hamdaa Yaadatoo, warri nu guddise immoo Arsiin warra akka Shannaa fi Waddeessoo, warra akka Phexros Jaarraa, warra akka Hamdeessaa Tuussoo. Akkuma Wallaggaatti dhaladheen Arsii keessaa immoo gosan qaba warra na guddise. Sii galee kanaaf iyyuu ani Arsii handhuura Oromiyaatii yoon jedhe handhuuruma gammachuutii jedhan jedha bara. Innaa mootummaadhaaf immoo kan hin hojjedhe mareetizoota awaajii lafaa yeroo awaajame awraajaa qellem itti hojii awaajii sana hojiirra oolchuudhaaf achitti hojjedheera. Achii deebi'ee warra irdaataa maastabaabariyaa jedhan kan warra hizbi maasfar jedhan kan achii immoo deebi'ee warra kaatolikii wajjin abbaa Lambertoo namicha jedhamu wajjin riisarchii hojjedheera. Aleksaandroo Tiruulsiifaa wajjin waa'ee histirii Oromoo kana irratti afaan Oromooti Ingiliishitti torogomuu wajjin hojjedheera. Achi immoo biyya Keeniyaan dhaqe. Biyya Keeniyaa waggaa 6 taa'e. Achi immoo biyya Masriin dhaqe. Biyya Masrii waggaa 2 taa'e. Achi immoo biyya Ingiliziin dhaqe. Biyya Ingilizii waggaa 8 taa'e. University of Londonittiin baradhe. University of Stockholm Professor Gudrundaal wajjin riisarchii misoomni maal akka ta'e yaada Oromootiin wajjin qoradheera. Na jaartii koo immoo Keeniyaattiin wal barree
wajjiniin Oromoo irratti riisarchii hojjetaa turre. Oromoo miti ni adooran keessan. Oromoodha maal jechaadha Oromoo jechaan. Oromoo miti Afrikaawwiidha kan jedhan jiru Dooktar. Afrikaawwii miti Oromoon faranjiidha. Ani dhaggeeffadhu. Oromoo caaltu Aniisaa Kaasaam jedhamti. Afaan Oromoo beekti. Aadaa Oromoo anuu hamma isheen beeku. Gadaa Oromoo yoo jette, seera qaalluu yoo jette, wanni ulee Oromoon qabatu kanarratti katabdeetti. Paabilishidii ta'eera. Umurii ishee guutuu eega wal argineeti waanuma Oromoo kana walii wajjin hojjetaa ture. Oromoon kana caalu eessaa dhufa? Yeroo baay'ee Oromummaan dhiiga duwwaadhaan miti. Samitti dhukkubi guddaan Oromummaa dhiigatti fakkeessuu barbaada. Kanaaf Oromummaan dhiiga duwwaa miti ture Dooktar ammas isin. Dhiigayyuu miti. An dhiiga kee maalitti hin beekame? Afaan itti dubbattu hin beekaa, akka itti uffattu hin beekaa, waan ati vaaliyuu gootu beekeen ati Oromoodha siin jedha malee dhiiga kee maaliin hin maramara. Dhiigi Oromoo maal fakkaata? Innaa kuni dhiigis akka dhiigaatti yaaduun waanuma jirudha. Sanyiin namaa hin yaada akka sanatti. Inni garuu afaan Ingiliishiitti meetafoor jedhama. Waanni amma namni akka inni itti yaadu inni kaan muka mammaaksa mukaan waan mammaakan jettu jira miti. Saawwaan waan mammaakan fardaan waan mammaakan harreedhaan waan mammaakan akka dhiiganni jettu kun waanumatti waa mammaakanidha malee dhiiga Oromoo, dhiiga Amaaraa, dhiiga Abaluu inni jedhamu hin jiru. Isa warra raatuu hin beekne amantiidhaan warri kun warra Kuushi, warri kun warra Seemi, warri kun warra Yaafeeti waan warra sibkatiidha. Kanaaf iyyuu isaan iyyuu of sirreessuu qabu. Dhalli namaa dhiigaan miti kan adda bahu. Aadaadhaanii, seenaadhaanii, jiru jireenyaanii, argaa dhageettiini social value waan jedhamutu jira. Isaan adda babaana malee abaluu dhiigisaa Oromoodha abaluu jenni waan akkanaan jiru siin jechuudha. Ijoollee yoo qabdu Dooktar? Qabee. Eessa jiru? Lakkoofsa isaanii hin beeku. Baay'eedha jechuudha? Lakkaawwaman hin dhuman. Amma warri kunoo gammachuun hin beela'ee gammachuun hin rakkate jedhu kun ijoollee kootii bara. Jechaan egaa ammannatti gaafataa jirtu isa dhiigaati gaammas. Deebitee isa qaba ijoollee. Ijoolleen qaba, ijoollee laman qaba. Jiru tokko yuunivarsiitii Ambootii filoosofii barsiisa. Soolan Gammachuu jedhama. Tokkommoo biyya Kanadaa jira. Jaarraa Gammachuu jedhama. Na qaba. Kanuma baruu barbaanneeti ijoollee keessan. Anuu lama ta'eera kunoo jechaadha. Tokkichi tokko nuu lama ta'eera. Anis kanuma keessanii kun Oromoo hundumtuu kan kootii jechaa jirtu waan ta'eef. Absolutely. Ijoolleen ani barsiise ijoolleen ani waa Macaatuu lama irratti ijoollee baay'ee barsiiseera. Addis Ababa Yuunivarsiitiitti ijoollee Oromoo baay'ee barsiiseera. Aadaa Oromoo barsiiseera. Seenaa Oromoo barsiiseera. Afaan Oromoo amma hin danda'u barsiiseera. Ijoolleen kun Hacaaluu Hundeessaa gizee tokko waan jedhe ilma kootii wal barsiisu ilmi koo Soolan jedhama. Ilaa gurbaan kunii kan Doktor Gammachuutii wal baraa jedha Hacaaluudhaan. Maal isa duwwaatu kan Doktor Gammachuutii nu hunduu ijoollee kan Doktor Gammachuutii jedhe Hacaaluutu jedhe. Hacaaluutu akka jedhe. Ittiin hin boona. I'm so proud. Namni tokko waan ta'uu danda'u gosa isaatiif gola isaatiif waan namni tokko ta'uu danda'u dadhabina koo hundumaa wajjinuu
waan hin danda'e ta'eera. Katabeera. Waa hambiseera dhaloota dhufuu fi waa katabee hambiseera. Utuu lubbuun jiru immoo afaaniinis barsiiseera. Itti beela'eera, itti hidhameera, itti dheebodheera. Geeraruudha jechuun yoo barbaadde malee kana gammachuu magarsaa jechuuni. Dhuguma akkasiin jettan Oromoo martiyyuu ijoollee keessanii kanuma Dooktar Gammachiis jaa jennu dhumarratti ergaa dhaamsa yoo qabaattan immoo egaa carraan isin ilaalla. By the way, Gammachiis abbaa mana kanaati miti. Gammachiis kuni abbaan isaa Dastaa jedhama. Alaqaa koo ture. Dastaa Buubaa. Dastaa Buubaa German hostel jedhu. German hosteliin suni akka masarata timirt waan jedhamu qaba ture. Baarooni Dastaa Buubaa dura Addisuu Tolasaa achi ture. Egaa Addisuu Tolasaa deeme Dastaa Buubaatu iddoo bu'e. Innaa obbo Dastaa Buubaa kana wajjin dabdabbee inni sartifikeetiin inni naa xaafellee jira fidee dhaquu fuudhee dhaquu laata jedheen yaadaa Waggaa kana taa'ee jira Dooktar? jira seenaadha bar. Innaa hin sobdaa yoo jedhu kun eenyu hin jedha kabaasee. Innaa abbaan Gammachiis kun ijoolleedha. So namniyyuu waan adda addaatiin sooroma. Sooroma jechaan beekumsaan sooromuun jira, qabeenyaan sooromuun jira. Namooma tokkoon miti. Horachuu jechuun inni kaan nama horata. Inni kaan horii horata, inni kaan akkuma akka ayyaana isaatiitti wayii horata. Anis horadheera. Ani amma dulloomeera galata Waaqayyo. Wanni waaqinatti waakkata hin jiru. Akka beekumsaatiin waaqinatti waakkanne, akka oromummaa kootiitiin waaqinatti waakkanne, akka horiitiin hin sooromne malee takka beela'ee hin beeku. Galata Waaqayyo. Takka harka namaa laalee hin beeku. Kanaaf iyyuu warri na dhaggeeffataa jirtan kun ani isin argu, isin na argitu waan wal'aale itti guutaa. Anumatu beekaa, hunda isaan beekaa jechaaf hin dubbanne. Hamman beeku namni waan qabu kenne don'an jedhamu. Waanan beeku hamman beekuun ilmaan ol guddatutti dabarsee na dhaggeeffachuu keessaniif immoo guddaan isin galateeffadha. Ulfaadhaa guddaa galatoomaa isiniin jennanullee egaa akkuma isin amma seenaadha hin gatu sartifikeetii isaan naa kennan kaa'een jira jettanii nus kennaa qabna Dooktar. Kristos nuuf dhalateera fayyisaan biyya lafaa. Kristos nuuf dhalateera fayyisaan biyya lafaa. Kristos nuuf dhalateera fayyisaan biyya. Gatii isa akka maal seerrisa isin gatiittiin rasin buusa moo harkatti isinii kenna? Duddumarra naa buuse. Egaa ankeenyas yaadannoo haa taa'u. Sittin dhaamotiin jechuudhumaaf miti. Eeyyee kan. Sittin dhaamotiin jechuudhumaaf. Eeyyee. Jiraadhaa ijoollee guddadhaa. Ameen ulfaadhaa. Namni waan qabu darbate donnan jedhamu beekumsas yoo ta'e hundatu guuttataa hunda beekaadha jechaadha otoo hin taane hammuma beekan walii hiranii waan wal'aalan immoo laasa kana sirriin dubbannee yoo siin jedhan immoo deebiftee suma irraayyuu waa barattaadhaafitu waan kana hundaa dubbannee egaa bullukkoon immoo bullukkoon eebba gaafa niitii fuudhaniyyuu bullukkoo uwwisu miti
bagana uwiftanii guddadhaa jechuudha. Ulfaadhaa nu bulaa umurii dheeradhaa isiniin jenna. Gatii keessan dadhabbii keessan hanga yoonaatiif immoo egaa waan jennu hin qabnu. Waaqa Oromoo ittumti reesin. Waaqni Oromoo sinaa eebbisu isiniin jenna. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan keenya silaa jalqabnee hayyuu keenya hayyuu jaallannuuf kabajnu Dr. Gammachuu wajjin taasisaa turre. Kana fakkaataa egaa baay'ee akkasiin barattan kitaaba guddaa tokko akkasiin irraa argattan abdii guddaan qaba. Sagantaan keenya asumarratti kan goolabamu ta'a. Egaa bashannanaa taphachaa qophiilee keenya afaanii wajjin turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna nagaatti.